Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nageenyi keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu jechaa sagantaa sagalee bilisummaa Oromoo irraa keessatti qophiilee qabannee dhiyaannee isin beeksisna. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti keessummeessuun kan isin faana turuu Anayyaantu Bulchaati. Kan ittiin qophii keenya eegallu oduu ta'a. Oduu taanee guutummaa qophii keenyaa irraa ta'e kan isiniif dhiyaatu dhimma Oromoo miidiyaalee irraa ka jedhu ta'a. Qophii kana keessatti haala yeroo irratti gaaffiif deebii miidiyaan YouTube chaanaalii CNN Jaalabbaa Caalaa Lataa waliin taasisee isin biraan geenya. Haga xumuraatti akka nu faana taatan kabajaan isin affeeraa oduun kunootti. Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa keessan dhageessisu an Waaqonoleeti. Kibba Baha Oromiyaa godina Baaleetti waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftu ittiin jechuun miseensota adda bilisummaa Oromoo adamsanii hidhuun jabaatee itti fufeera. Akka odeessi maddeen irraa nu dhaqqabe addeessutti maqaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftuutiin miseensota adda bilisummaa Oromoo barbaaduun adamsanii mana isaaniitii qabuun hidhaaru. Akka kanaan godina Baalee dhihaa ganda Sheedam irraa miseensota adda bilisummaa Oromoo Hussein Abdii fi Haji Hussein Teessoo kanneen jedhaman dabalatee namoonni hedduun qajeelchi poolisii godina Baaleetti murna piipiin qabamuun hidhamaniiru. Achuma godinuma kana ona Diinshoo magaalaa Diinshootti ukkaamsuun Baay'isaa Baacaa kan jedhamu waajjira poolisii magaalaa Diinshootti hidhuun reebicha ulfaataa irraan gahanii akka dararaa jiran maddeen sagalee bilisummaa Oromoo dabaluun ifoomsaniiru. Torbaan kana keessatti walumaa galatti miseensonni adda bilisummaa Oromoo ammaaf tarrisa maqaa isaanii nu hin geenye godina Baalee onoota garaagaraa keessaa lakkoofsaan 80 ol ta'an maqaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftuun buufataalee waajjira poolisaatti hidhamuun akka hiraarfamaa jiran maddi oduu sagalee bilisummaa Oromoo kun addeesseera. Odeessa hidhaa gara biraatiin godina Arsii Lixaa ona Adaabbaa irraa miseensota adda bilisummaa Oromoo adamsuun hidhuun itti fufe. Odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka addeessutti kibba Baha Oromiyaa godina Arsii Lixaa ona Adaabbaatti miseensota adda bilisummaa Oromoo adamsuun hidhuun itti fufeera. Akka kanaan gaafa guyyaa jimaataa bitootessa 24,2023 ona Adaabbaatti bakka bu'aa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Addunee Garbuu lafa hojii isaa mana kiliinikaa fi qoricha ganda Laajjootti qabu hojjettoota isaa waliin mana hojii qorichaa fi kiliinika isaa irraa cufsiisuun waajjira poolisii magaalaa Adaabbaatti hidhaniiru. Weerarri koleeraa haaraan magaalaa Mooyyelee keessatti lubbuu namoota 5 galaafate. Weerarri koleeraa haaraan torbaan lamaan darban keessa hanga ammaatti daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa magaalaa Mooyyelee keessatti lubbuu namoota 5 galaafateera. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Mooyyelee godina Booranaa Boruu Huukaa hanga ammaatti namoota 5 weerarichaan du'uu isaanii Addis Standarditti himaniiru. Isaan keessaa 2 magaalaa Mooyyelee giddugala wal'aansa koleeraa keessatti akka du'an yoo ta'u kanneen biroo 3 ammoo osoo giddugala kana hin gahin du'uu isaanii gabaafameera. Akka boruun jedhutti guyyatti namoota 15 dhibee kanaan qabamuun lakkoofsi namoota qabaman dabalaa dhufeera. Amma lakkoofsi namoota koleeraan qabamuun mirkanaa'e 50 kan ga'e yoo ta'u dhukkubsattoonni kunneen giddugala wal'aansaa waajjira koleeraatti baafamanii wal'aansaa argachaa jiru. Akka boruun jedhutti warri koleeraa kun daddarbiinsa daangaa qaxxaamura biyya ollaa Keeniyaa irraa kan mudate
magaalaan Mooyyalee sababa sochii hojjettoota daangaa ce'aniin weerara daddarbaa daangaa qaxxaamuraa kanaatiif saaxilamteerti jedha. Boruun itti dabaluudhaan weerara kana to'achuuf bulchiinsa magaalichaatti hojiin gahaan hojjetamaa akka turee fi dameewwan fayyaa naannoo ollaa Sumaalee waliin qindoominaan hojjetamaa akka jiru dubbateera. Haa ta'u malee weerara dhiyeenya kana rooba amma roobaa jiruun hammaachuu akka danda'us akeekeera. Gama biraatiin WDW'n Institute Fayyaa Hawaasa Itoophiyaatti qindeessaa balaa fayyaa hawaasaa Masfiin Wasan waabeeffachuun hanga ammaatti sababa weerara koleeraa godinaalee Oromiyaa fi Somaalee adda addaa keessatti namoonni 44 du'uu isaanii gabaaseera. Roobni amma roobaa jiru kun waqtitti keessumaa naannolee biyya keenya kanneen waqtii roobaa ijoo fi lammaffaa ta'an kanneen ji'a biraa ta'anitti cimee itti fufa. Hongeen naannolee Itoophiyaa 4 keessatti mudachuun namootaa fi beeyladoota irratti rakkoo hamaa fiduu qofa osoo hin taane dhukkuboota daddarboo hanqina nyaataa fi bishaanii geessisaniin fidu. Naannolee Oromiyaa fi Somaaleetti lubbuun namootaa 44 sababa koleeraan du'uun fakkeenya kanaati jedha obbo Masfiin. Gama biraatiin akka gabaasaa dhiyeenya kana waajjira qindeessaa dhimmoota namoomaa Oochaan baasetti weerarri koleeraa godinaalee Oromiyaa fi Somaalee keessatti onoota ollaa yeroo dhiyootti Gooroo Doolaa godina Gujii keessatti babal'achuu itti fufeera. Oochaan gabaasa isaa keessatti dhaabbata fayyaa hawaasa Itoophiyaa EPHI waabeeffachuun akka gabaasetti hanga bitootessa 14tti tilmaamaan namoonni 1896 vaayirasichaan kan qabaman yoo ta'u kunis namoota baatii gurraandhala keessa gabaafame irraa gara 60 dabaleera. Onoota 14 Oromiyaatti onoota 11 Somaaleetti onoota 3 miidhaniiru jedha. Dhiyeenya kana waldaan ogeeyyii fayyaa Oromiyaa keessatti hammeenya weerara koleeraa ilaalchisee dhaamsa dhiyeessaa tureen mootummaa fi qaamonni dhimmi ilaalu hundi tarkaanfii hatattamaa yoo hin fudhanne haalli kun itti fufiinsaan hammaatee bu'aa hamaa akka fidu jala saaree ture. Oduu xumuraatiin hongee godina Gujiitti mudateen namoonni 700 ol gargaarsa nyaataa akka barbaadu Oochaan gabaase. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaa dhimmoota namoomaa dhiibbaa hongeen godina Gujii lixaatti mudate geessisaa jiruun jiraattonni sadarkaa olaanaan hanqina nyaataa fi bishaaniif saaxilamaa jiraachuu beeksise. Dhaabbatichi gabaasaa haaraa bitootessa 2023 baaseen yeroo ammaa kana godina Gujii keessatti namoonni 700,118 sababa hongee godinichaa keessatti mudateen gargaarsa nyaataa barbaadu jedhe. Gargaarsa mootummaa fi michoota irraa marsaa 5ffaaf kennameen namoonni 458,959 gargaarsa nyaataa akka argatan gabaafameera. Yeroon roobaa jalqabuu isaatiin maatiin gara 57,678 ta'an sanyii fi xaa'oo dabalatee galtee qonnaan barbaadu kan jedhe Oochaan godinicha keessatti yeroo dheeraa bishaan hanqina guddaa ta'uu ibsuun namoota 827,750 fi horiin miliyoona 1.4 bishaan kan isaan barbaachisu ta'us ibseera. Gama biraatiin ammoo mootummaa fi michoonni konkolaataa bishaanii 11 bobbaafamaniin bishaan geejjibsiisaa turanis hanqina konkolaataa fi fe'umsa 20 fi bakkeewwan kuusaa bishaanii 62 mudachuu gabaafameera. Fedhii beeyladaa madaalame guutuuf nyaata beeyladaa walitti qabame gara kumtaala 700,427 toonii 77 olii fi qoricha beeylada adda addaa miliyoona 2.6 kan barbaachisu yoo ta'u hanga ammaatti mootummaa fi miseensota hawaasaatiin nyaata beeyladaa 38,979 onoota godinichaa hongeen miidhaman keessatti raabsameera jedha. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa ture qophiilee keenyaa afaan waliin turte gaarii. Hordoftoota keenyaa caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiilooheerzii 15,250 irratti isiniif dabraa jirudha. Sagaleen bilisummaa Oromoo karaa Facebook peejii www.facebook.com/SBO1973 yookaan Saaba'oo 1973 jedhuunis kallattiin ni tamsaasa. Kana malees karaa marsariitii keenyaa www.voiceoforomoliberation.com jedhuun argachuu ni dandeessan.
amma gara YouTube chaanaalii CNN gaaffiif deebii jaalabbaa Caalaa Lataa waliin taasise kutaa xumuraatti sin ceesisnaa hordofaa. Baay'ee ulfaadha. Mee gara Ameerikaan akkuma isin hojjettanii isheen fedhii ishee dantaa ishee irratti hirkattee waa jetti gaafa barbaaddu dossee kana gadi baaftee dookumentii kana gadi baaftee ittiin sodaachisuudha malee dhuguma quuqamaa utuu qabaattee kana caalaa hojjechuu qabdi kan jedhan namootatu illee hin qeequ. Kana gara fuulduraatiif deebinee dhiifna. Mee gara qabsoo bilisummaa Oromootti isin deebisa. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dagaggummaa keessanii kaastanii amma irraa yubataatanitti gatii guddaatti kaffalaa jirtu. Itti dhiyeenyaanis immoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana hordofaa jirtu. Mee qabsoon bilisummaa Oromootii fi impaayerri Itoophiyaa haala kanaan dura darbe keessatti isinis quba qabdu qawweetiin lubbuun baay'een itti kaffalamee jira, gatii guddaan itti ba'ee jira. Dhumarratti mee wal dhabdeen qabsoo bilisummaa Oromootii fi impaayera Itoophiyaa kun maaliin furtuu argata yookaan immoo furtuun rakkoo kanaa maal jettanii yaaddu isin? Gaanfa Afrikaa keessatti waan hedduutu guyyaa guyyaatti geggeeffamaa jira. Fedhiin Ameerikaallee achi keessatti mul'ataa jira. Wantooti baay'ee kun garuu waan Oromoo kana Ameerikaan kun badaas ittiin bubu'anii warri kaanis ittiin bubu'anii. Garuu immoo impaayerri kunii fi qabsoon bilisummaa Oromoo dhumi isaanii maalirratti araara argata yookaan immoo wal dhabdeen kun akkamitti furmaata argata jettanii lafa keessu? Waan qabsoo bilisummaa Oromoo kana yeroo inni humaa bakka hin jirre irraati yeroo jalqabne fi har'a bakka inni jiru yeroo wal bira qabnee ilaallu nuyi warri gaafa sana waan kana akka inni bor humna ta'u danda'u amantiif oommileef onnee cimaadhaan itti seenne maalumaa kan jedhu of du'ee deebi'eetanii maalumatti akkas nu godhaa tureen jedha. Nama tokkotu Feesbuukii kanarratti dhiyoo kana na quunname. Abbaa Caalaa yaadattaa jedheetu walgahii gaafa akkasii miseensota waraanaa bilisummaa Oromootiif goote qabsoo bilisummaa Oromoo kana xiqqeessitanii hammuma adda reettiitti gadi buttanii ilaalinaa inni sanarra guddaadhaan nuun jette kunoo har'a argine akka inni sanarra guddaa ta'e. Yeroo sana kana inni itti hubuu barbaade. Ilaa waanuma naannoo keenyatti sochoonu kana duwwaatti hin fudhatinaa qabsoo kana. Qabsoon kun bal'aa guddaadha. Dhuguma immoo ammas akkas ta'e jechuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo gadi ukkaamsineerra, cabsineerra, hin dhabamsiifne jedhanii meeqa dhaadataniiru mootummaa warri aangootti dhufan. Akkuma isaan cabsineerra jedhaniin inni immoo futta'ee tarkaanfii 15 fuuldura tarkaanfata. Dhaamsuutu hin danda'amu, ukkaamsuutu hin danda'amu. Yeroo ukkaamsuuf gadi qabuuf jedhan caalaattuu bal'ateetu faca'aa qabsoon bilisummaa. Maaliif kana jenna? Kuni gaaffii mirgaatii, gaaffii haqaatii, gaaffii sabummaatii, gaaffii dhiigaati beekta. Dhiiga kee kanammoo geeddarachuu hin dandeessu. Eenyummaa kee ofirraa haquu hin dandeessu. Oromummaa keetiin immoo mirga uumamaan sii kenname qabda.
mirga uumamaan sii kenname kan ammoo eenyullee sirraa fuudhuu hin danda'u. Isa kanatu qabsoo bilisummaa kanaaf finiinsaa jira, guddisaa jira, Oromiyaa guutuu oliin gahaa jira jechuu dandeenya. Maaltu ta'uuf deemaa kan jedhu. Warri kana ukkaamsina jedhani utuu dafanii irraa dhaabbatanii gaariidha. Furmaatisaa jiru tokkitti duwwaan. Kunis gaaffii uummati Oromoo qabu kan mirga hiree murteeffannaa isaa kan biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'u kan qabeenyaa isaa irratti ajajachuu ofii isaatiin of bulchuu walabummaa isaa bilisummaa isaa kan inni gaafatu kanaaf deebii kennuudha. Deebiin sun immoo afaan qawweetiin ta'uu hin danda'u. Taasa hin danda'u. Har'a ganda tokko lattee gugubdaa ijoollee duratti abbaa dura raajjeeftaa ijoolleen sun bor qawwee fudhattee bosona jirti jechuudha. Hin bal'ataa jechuudha. Hin dhaamu bar. Kan inni dhaamuu danda'u gaaffii uummati gaafate gaaffii sabni Oromoo gaafatu karaa siyaasaatiin haasa'anii nagaadhaanii yoo furmaata itti kennan duwwaadha. Impaayera Itoophiyaa kun immoo kan isheen hawwitu sun abidda hin dhaamne. Kanuma mana isaaniittuu deebi'ee isaan gubu. Isaan keessa iyyuu abidda meeqatu jira? Agawutu jira, qimaantitu jira, argoobbaatu jira. Meeqatu jira? Yoo achi deebinee qorachuutti deebinee barbeettaa gosoota Oromoo meeqa liqimsee warri Amaara ofiin jiran kun. Gosooti kun hundi isaanii yoo Oromummaa isaaniitti deebi'an isaan keessa abiddatu ka'uuf deemaa jechuudha. Kanaaf ilaa rakkoon jiru akka duriitti yaaduu warra impaayericha tursinaa jedhaniiti. Impaayerii diigamu malee impaayerii turfamuun hin danda'u. Akka duriitti deebisnee Itoophiyaa tokkitti, aadaa tokkitti, afaan tokkitti, amantii tokkitti, ortodoksii, afaan Amaaraa, afaan tokkicha, aadaan Adaama Amaaraa, Itoophiyaa tokkitti jedhan sun hin hojjettu. Yoo saboota Itoophiyaa keessa jiraniif mirga isaanii beekanii tarii walta'iinsaan Itoophiyaa tokkitti sana Itoophiyaa hundi keessatti mul'atu tolfachuu danda'an. Sana isin ilaalu nuyi duwwaadhaa akkama warra finxaleeyyaa Amaaraa tokko jedhanii warra Itiyoo 360 Itoophiyaa jechuun Amaara jechuudha egaa. Dhumate beektaa isaanii. Itoophiyaa jechuun Amaara jechuu taanaan kana booddee Itoophiyaan nu ilaalu Itoophiyaa isaanii fudhatanii deemuu danda'an. Itoophiyaa jechuun Ortodoksii jechuudhas jedhu Jaalabbaa Caalaa. Jedhu akkasis hin jedhu. Inni akkasii nagaa hin fidu. Inni akkasii tasgabbii hin fidu. Kanaaf mirga sabooti gaafatan deebisanii fi gaaffii siyaasaa ummati gaafatan deebisanii gaaffii aadaa, gaaffii dinagdee ummatooti gaafatan deebisanii kanaan achirraa yoo kaa'ame waliin jiraachuun hin danda'ama ta'a. Akka amma isaan itti yaadaa jiran kanatti garuu jara kanaa wajjin jiraachuun shakkii keessa nama galcha jechuudha. Kun immoo nama tokkoof lama keessa jira moo hunda keessa jira yeroo jettee kaaftu si shakkisiisa hunda keessa akka jirutti. Isa monoksee gadaamii keessa jiruu fi inni piroofeesara jedhu piroofeesara ofiin jedhu kan addunyaa kanatti siyaasaa filoosofii adda addaattu bahee expose ta'ee jiru akkuma tokko yaada. Kanaaf jara kanaa wajjin warra akkasitti yaadanii wajjin warra ofiin jijjiiranii haala wajjin addunyaa wajjin deemuun barbaanne wajjin waliin jiraachuu danda'amaa kan jedhutti si geessa. Inni kuni didhaa gara fuulduraatti nu quunnamuudha. Ollaadha seenaatu fidee ollaa wal nu teessise. Akkamittiinitu nagaadhaan waliin jiraannaan gama keenyaan nagaa duwwaa barbaadu miti. Gama keenyaan mirga keenya hiree murteeffannaa keenya argannee teenya jechuu duwwaa miti. Gami kaanis immoo nagaa kan barbaadu mirga sabootaatiif kan isaanis akka kabajamuuf yoo socho'an duwwaadha.
Mee fakkeenyumaaf loojikii Waaqayyoon inni afaan kiyyaanii waaqeffadha nama jedhee gaafatu hin ta'uu namni jedhu. Inni sammuun isaa kun sirriidhaayii. Gaafa Pentekoostalii waggaaf hafuurri qulqulluun bu'ee afaan adda addaatiin dubbatan. Afaan sana keessatti afaan Oromoo jiraachuu danda'a. Kanaaf akkasitti yaaduun suni nagaa sammuun isaanii nagaadhaayii dhuguma nagaa qabu si jechisiisa. Hir'ina wayii boloonii wayiitti hir'atee si jechisiisa. Ammoo nagaan kan inni dhufuu danda'u impaayirri kunis yoo mirga sabootaa beektee impaayirri kun diigame duwwaadha. Kan nagaan argamuu danda'u jedhee namana. Ulfaadha. Mee 91 addi bilisummaa Oromoo isinuu qooda keessatti fudhattanii nagaadhaaf jecha aarsaa guddaa kaffalee waraanni bilisummaa Oromoo guddaan 20 ol ta'u wareegamaaf garii dhumaatii garaagaraa garii hidhaatii fi saaxilamee jira. Ammas 2018 isinis biyya galtanii turtanii yeroo sanas waraanni bilisummaa Oromoo nagaaf jecha biyya galee Kacaakaa jirus illee amma ta'e irraa deebi'ee kan Eertiraa irra tures deebi'ee nagaaf jecha gatii guddaan erga kaffalamee booda Seentiraal Koomitiin Adda Bilisummaa Oromoo shaneen gumii sabaafaa kan ta'an miseensiif deeggartoota Adda Bilisummaa Oromoo hidhaatti guuramanii garii Finfinnee walakkaatti iyyuu ajjeefamaa jiru amma irraatti iyyuu waraana bilisummaa Oromootiin mootummaan ofiin jedhu mootummaan naannoo Oromiyaa kottaa galaa jedhee akka nama buna waamichaaf illee nama waamu kabaja kan hin qabne tokkoon yeroo waamu waraana addi bilisummaa Oromoo garuu waajjira isaa Finfinnee jiru cufanii miseensa isaa hidhanii deeggartoota isaa kana hundumaa iraarsanii haala kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo gammoojjii Oromiyaa keessatti haadha hiyyeessaa Oromoo haala galfachiisaa jiru qeeshee keessatti nagaan akka bu'uu fi carraaqaa jiruun kottuu galii jedhanii waamicha kabajaaf ulfina hin qabne tokkoon yeroo waaman adda bilisummaa Oromoo garuu isaan cina jiru wajjin nagaa buusuu hin dandeenye jarri kun akkamittiin amanamu asirratti maal jettu? Waraana bilisummaa Oromoo ammaatiin galii araarame kan nagaa buufna jedhu kuni dhuguma waan itti dhimmanii garaarraa jedhaa jirammoo fakkeessuudhaaf noo kunoo nagaa buusuu barbaanne isaantu dide jechuudha. Tarkaanfiilee nagaa buusuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo sanaan akka inni araara buusee nagaa haasa'ee galuu gochuudhaaf tarkaanfiileen dura fudhatamuu qabantu jiran. Inni gaafa 2018 suni waan nama dagachiise tokkotu jiran. Isa amma of duuba deebinee seenaadhaaf yoo kaafne malee isa har'aatiif nu gargaaru. Kan har'aatiif kan inni nu gargaaru waan gaafas dogoggorre har'a akka irra deebine gochuu duwwaadhaaf. Waan gaafas akka har'a dogoggorree irra deebine gochuu nu gargaara. Kanaaf har'a waraana bilisummaa wajjin kottu gali yeroo jedhamu maaltu geeddarameeti? Maaltu amansiisaa tarkaanfii amansiisaa gara nagaatti kan geessu maaltu mul'ateeti? Maqaa adda bilisummaa Oromootiin kan hidhaman hoogganoota isaa dabalatee kumootaan kan lakkaa'amantu hidhaa keessa jiran. Eenyutu gadhiifame? Hoogganooti adda bilisummaa Oromoo kan manni seeraa maara himata sinirraa hin qabnu bilisa jedhame hidhaa taa'aa jiru. Hidhamaan siyaasaa tokko kan gadhiifame hin jiru. Nagaa isa bosona keessa jiruun kottuu gali jechuun akkuma kana boor deebisnee qabnee si hiina jechuutti fudhatama kun. Dura mallattoon tarkaanfiin na amansiisaa dhuguma nagaadhaa fi aarzee siiriyas dhugumaa jedhaa jiru. Moo Shimallis Caffee Oromiyaa irratti uummata Oromootii fi jenni maqaa uummata Oromoo kanaatiin sabiyaa kanaatiin gaaffii waamicha dhiyeessina jechuu duwwaan gahaa hin ta'u. Waamicha godhuun gaarii.
lola kanaan uummata keenya miidhamaa jira. Lubbuu ola deemaa keenyaa meeqatu dhumaa jira. Ijoollee sammuu qara qaqqabanidha kan amma lola kanarra jiran. Ijoollee dandeettii gurguddaa qaban kan Oromiyaa miti Afrikaa kanaa fi addunyaadhaa fi qooda gurguddaa kennuu danda'an. Sammuu gurguddaatu bosona jira. Kanatu dhumaa jira. Qabeenya uummata keenyaa dhabamaa jira. Qe'een uummata keenyaa diigamaa jira. Kun nuuf hin malle. Jaallannee moo miti jechuudha. Kanaaf kun hafuudhaa fi wanti duraan kanatti nama galchee hiikamuudhatu qaba. Anaaf lolichis immoo lolichi kan naannoo mootummaa naannoo Oromiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu fakkeessuun hin ta'u. Lolichi kan lolamaa jiru mootummaa federaalaatii fi humna waraana bilisummaa Oromooti. Yoo dhuguma nagaa barbaadan ta'e maaliif sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti gadi buusan? Maaliif federaalli waan kana akkuma wayyaanee wajjin sadarkaa federaalaatti haasa'an? Maaliifituu sadarkaa federaalaatti kan lolaa jiru humna federaalaati. Inni kun hundiyyuu diraamaa wayiitu hojjetamaa jirti. Uummata Oromootiin kunoo nagaa fiduudhaaf gaafanneerraa waamicha gooneerraadha. Fakkeessu yoo taate eessaanuu nama hin geessu. Kanarraa deebi'uudhatu qabani. Nagaa namni jibbu jiru. Nagaan immoo shawwadaa booda qabeetanii ukkaamsaa sossobeetan qawweerraa fuudheetan qabee hidhaa yoo taate ta'e gatiin qabdu. Waraana bilisummaa Oromoo Eertiraa keessa ture sossobnee gelchineetu mancaafna jedhanii hamma tokko yootti milkaa'anillee inni kaan garuu faca'eetu kunoo humna guddaa ta'eetu bosona keessa jira. Kanaaf waa gowwoomsuu waa shira wayii hojjetanii yeroodhaaf irra darba jechuun furmaata hin fidu. Nagaa barbaaduu dhuguma. Mootummaan amma jiru kun mootummaan bilisiginnaa nagaa barbaada waraana bilisummaa Oromoo wajjin ifa bahee mootummaan federaalaa nagaa buufnaati jedhee beeksisee itti adeemu. Shimallis waan Shimallisiin ilaalu duwwaa miti kun mootummaa federaalaa ilaalaa. Lolichi Oromiyaa keessatti adeemu malee kan Oromiyaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu duwwaa miti. Isumaafuu mallattoo dhumtii nagaa buufna jedhu mul'ataa hin jiruun siin jedha buleessu. Oromootummaa kee yaa marqaa siyaafuufuun siliqimsuu fi jedhee kanuma fakkaata sossobbaan Shimallis fa'aa garuu Oromoo waan itti dammaqe fakkaata. Gaaffii koo kana akka xumuraatti naa qabadhaatii asumaan goolabna. Lafaarra qabsoon bilisummaa Oromoo irra ga'e kumaa kitillitti wareegamee hayyuu meeqaa fi beekaa meeqatti dhabnee qe'eetti mancaanee garii baqataa ta'ee galaanatti dhumee kan lubbuun baase immoo biyya Awurooppaa fi Afrikaatti baqatee gara Ameerikaatti baqate gargaarsa warra faranjiin. Lubbuu meeqatti mancaanee beekaa qe'ee keessatti dinagdee maddisiisee beekumsa dhaloota barsiisee biyyattii sana qaruu fi biyyattii ijaaruu danda'u meeqatu Oromiyaa gadhiisee Oromiyaa keessaa baqatee har'aa rakkoo keessa jira. Kunuu kan ta'e qabsoo bilisummaa Oromoo akka inni itti gochuudhaaf. Haa ta'u qabsoon bilisummaa Oromoo kun garee tokkoon qofaa qaama tokko qofaan kan dhufe yookaan immoo hayyuu tokko qofaan miti. Hirmaannaa uummata bal'aa Oromoo qeerroof qarree beekaa wallaalaa qonnaan bulaa hundumaatu irratti hirmaate isinuu akkuma beektan. Lafaarra qabsoon bilisummaa Oromoo irra jiru kanarraa qabsoon kun dudduuba akka hin deebineef hayyuun Oromoo fi uummanni Oromoo bal'aan maal godhuudhaa qabaa jettu dhumarratti jaalabbaa caala. Ilaa wanta as deemaa jirutu jira balaa gara Oromootti as deemaa jiru. Yoo milkaa'ee wanni jedhani
dhiiga dhangala'oo guddaa lubbuun baduu qabeenyaan wanni ta'uu guddaatu dhufuu danda'a. Maal inni balaan kuni balaa Oromummaa Oromiyaa balleessinaa jedhanii ifatti finxaleeyyiin Amaaraa dubbataa jiranidha. Nafxanyaan dubbataa jiranidha. Kan isaan itti xiyyeeffataa jirani mootummaan amma jiru kun mootummaa Oromooti. Mootummaa Oromoo kan achirraa kaafnee qabachuuf yeroon isaa gaheeraa kan jedhutti jiran. Ifa baasaniis dubbataa jiran. Gabaabaadhaan yeroo guyyaa 10 turuu hin geenye keessattitu dhabamsiifnaa jedha. Zammanee Kaasee kan jedhamu tokko fa'aa waan inni haasa'e jedhaniitu miidiyaarra jira. Sooshaal miidiyaarra. Kanaaf balaa Oromoo duula guddaatu sitti banamee jira. Qophaa'ee jira. Duula si dhabamsiisuu, Oromiyaa kaartaarraa haquu, Oromummaa afaan Oromoo balleessu, hawwii akkasii baadhataniiti, hawwii akkasii boraafatanii, bulanii ka'anii abjootanii kan sitti amuummataa jirantu jirani. Amuummachuu duwwaa miti sitti bobbaanee si dhabamsiifna jedhanii iyyuu dhufanii Wallaggaan seenanii uummata keenya buqqisanii ganda gubanii qabeenyaa saamanii dubartii ulfaa mana keessatti gubanii argisiisanii morma muranii immoo dhaqanii ittiin sirbanii. Kun mallattoodha. Nutu hidhachiisee jedhee immoo hoogganaan isaanii jaarsi Daawit Waldagooris jedhamu nutu hidhachiisee Wallagga keessa warra jiru jedha. Kanaaf Oromoo laawu wanti si qophaa'amaa jiru, cidhi si cidhaafamaa jiru, cidhaa si dhabamsiisuuti. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo murtaa'aa keessa jiraata. Bal'isee naannoo adda addaa waliin hin ga'uu hin danda'u. Jarri kun milkaa'anii aangootti bahu taanaan dhabama. Kanaaf furmaata kan ta'u Oromoon bakka jirutti haala keessa jiru xiinxalatee ilaallatee hubatee dhibdee isa gidduu jiru yeroodhaan ol kaawwatee yeroo kan biraa itti deebi'ee furate har'a balaa akka sabaatti, akka biyyaatti, akka Oromummaatti, akka Oromiyaatti nutti dhufee jiru kan ofirraa qolachuu nu barbaachisa. Humnootiin siyaasaa biyya keessa jiran walitti deemanii haala kana waliin xiinxalatanii qophaa'u. Waraanni bilisummaa Oromoos isa durii caalaatti cimee socho'uutu irraa eegama. Humnootiin alatti bahanii biyya diyaasporaa keessa jiran immoo karaa fiiganii inni kun asiin fiigee inni sun achiin fiigee State Departmentii gartuun 2-3 dhaqee dubbisee yookaan European Unionii maaliin kuni nuuf qaaniidha. Mataa keenya walitti qabannee walitti gurmoofnee akkaataa saba tokkootti akkaataa uummata tokkootti yaadnee addunyaa kanatti dhiyaachuudhatu qabna. Humna ta'uu keenya argisiisuu qabna. Humna ta'uu keenya immoo yoo walitti dhufnee wal ijaarree wal utubne duwwaadha. Yoo wal dhaggeeffanne, yoo wal dhugeeffanne duwwaadha. Waan kana sadan yeroo baay'een jedhaan. Wal dhaga'u ati naasofta haasa'uu kee kan dhaga'uu dhiisuu danda'a. Si dhaga'ee immoo wanta ta'etu kun dhugaadha jechuu dhiisuu danda'a. Si dhaga'ee, si dhugeeffadhee ilaali. Waan ati jettu kana immoo dhugeeffachuu danda'uun qaba. Kana booddee waan wal eega wal dhugeeffanneeti booddee akkamitti waliin deemnaa irratti immoo waliin haasa'uu danda'uudhatu qabna. Wal dhaga'u, wal dhageeffachuu, wal dhugeeffachuu. Yoo kana goone rakkoo warri ala jirru kuni
Faffaca'iinsa amma Oromoo suni sana kun achiin kunis waan tokko jedha sun waan tokko jedha. Gargaarsuma uummata keenya amma Booranaa fi wanneedhaan hongeedhaan miidhamee fi gartuu adda addaatu inni kunis achiin boosaadha kunis asiin buusaadha inni kun inni kanarra iddoo tokkotti bakka tokkotti humna keenya yoo walitti finne humna guddaa ta'uu dandeenya dhageettii argachuu dandeenya. Kanaaf yeroon ammaa kuni yeroo abaloon suni wanni akkasii ture jaarmee akkasii ture inni kun kana ture waliin jennu miti yeroo haala akkasii entertain wal goonu miti. Haala muddamsuutu jira haala balaa dorrobee dhufetu jira. Balaa dorrobee ka dhufe kanammoo kan ofirraa qolachuu dandeenyu keessa keenyatti deebine yoo tokkummaa qabaanne tokkummaa hojiiti. Tokkummaa yaadaati. Isa kana yoo goone balaa amma nutti dhufaa jiru kana ofirraa qolachuu dandeenya. Warri kana yaada isin milkaa'ani yoo yaalanis immoo balaa guddaatu as deema. Isaanuma mataa isaaniitti iyyuu balaa guddaatu as deema. Kana hanqisuudhaaf nuyi gama keenyaatiin ijaaramnee cimnee mul'achuu nurra jira. Oromoo yeroo rafan miti. Oromoo yeroo nama kan biraa irratti quba qabanii taa'anii miti. Maalan godhaa jira maalin hojjetaa jira yeroo waliin jennu ofii keenya wal gaafannu wal dhageenyu wal dhugeeffannuudha jedha. Kana goonu malee keessaan baanu kanuman dhaabuu barbaada haala amma jiru irratti. Ulfaadhaa guddaan isin galateeffadhaa dadhabbii irra ooltanii utuullee bishaan fudhatinanii isin sardee gara kana dhuftanii uummata keessaniif sagalee ta'uudhaaf asitti argamtanii guddaan isin galateeffadhaa. Dhumarratti garuu maayirratti yaadaan xumuraan qaba kan jettan yookaan dhaamsa waloon qaba yoo jettanii kan ittiin gudunfitan yoo jiraate yookaan achisuma isin dhaammattaniin gudunfanna. Kanuma dhaamsi baay'isan gatiin qabu suma dhagaan kana yoo gurra tokkoon dhagaanii kaanii nutuun baasin xinnoo irra bubbulchan gaariidha. Oromoo waan dhageenye bira darbuu miti mee alanfannee ilaallee haliqimsinu isuma kanan jechuu barbaada. Dhaamsa gara biraatti dabaluun qabu. Ulfaadhaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya amma ammaatti kan caqasaa turtanii Ayyuu Jaalabbaa Caalaa Lataa qabsaa'aa gameessa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda kennaa kan turanii amma irraattillee qabsoo bilisummaa Oromoo abdii utuurraan kutatanii dhalootatti dabarsaniitu biraan deebi'in faana bu'anii waan danda'ame hundumaan gorsaanis waan danda'aniin utubaa jiru. Ayyuu akkasii of gidduudhaa qabaachuun guddaa nama boonsaa waan hedduu fi waan guddaa gara fuulduraa isaaniirraa barachuudhaaf deemna. Ka guyyaa har'aa jennee dhimma gaanfa Afrikaatii fi wal dhabdee impaayera Itoophiyaatiif qabsoo bilisummaa Oromoo kaafnee waliin mari'annee jirra. Amma ergaa isaanii amma ammaatti waliin mari'anne keessaa waa hubattu dhaggeeffattanii immoo jirra hoshitanii tokkummaa qabsoo bilisummaa Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbiftu kan jedhu abdii qabna. Ani qopheessee kan dhiyeesse bilisummaa tasgaraati. Qophii keenya kan amma dhumaatti waliin turtanii waan dhaggeeffattanii fi ulfaadhaan isiniin jedha. Nagaa Waaqaan. Dargaggoof shamarran maaliif tetteessanii? Dargaggoof shamarran maaliif tetteessanii? Oromummaa keessan osoo hubattanii Iyansa sabaatiif dirmachuu yaadanii Iyansa sabaatiif dirmachuu yaadanii Rooroon kiyyoonfattu aanawwan dhamaaftee Rooroon kiyyoonfattu aanawwan dhamaaftee Aadaa babaanii fi baay'ee wallaalchiftee Jiruutu anjaalee jiraachuu dirqite. Jiruutu anjaalee jiraachuu dirqite. Dargaggoof shamarran maaliif tetteessanii? Dargaggoof shamarran maaliif tetteessanii? Oromummaa keessan osoo hubattanii
Iyansa sabati dirmachu yaadani Iyansa sabati dirmachu yaadani Matai di Gambia tu jalan Feri matai di Gambia tu jalan Dan tak jete malatarala Rako sababun denu badu alara Rako sababun denu badu alara Harga kosha maramani tetesani Harga kosha maramani tetesani Oromummaa keessan osoo hubattanii Iyyansa sabaatiin dirmachuu yaadanii Iyyansa sabaatiin dirmachuu yaadanii Kami sabagenya abaon cimera Imin manoromo karsuku tatera Kiyo dabamse sugara muratera Kiyo dabamse sugara muratera Karga kosha maramanin tetesani Karga kosha maramanin tetesani Kesan doso hubatani Iyansa sabati dirmachu yaadani Iyansa sabati dirmachu yaadani Shiradanaidotam jirachunayamu Gali kaeb gau gomkumaimamu Gali kaeb gau gomkumaimamu Darga kosha maramalim tetesani Darga kosha maramalim tetesani Oromummaa keessan osoo hubattanii Iyansa sabati dirmachu yaadani Iyansa sabati dirmachu yaadani Dirgama sena dagutun sirra jirti Dirgama sena dagutun sirra jirti Ayana lattuma ofirra gatiti Kaabsoda biriri gara muradduti Kaabsoda biriri gara muradduti Darga kosha marrammalif tetteessani Darga kosha marrammalif tetteessani Oromummaa keessan osoo hubattanii Iyyansa sabaatiin dirmachuu yaadanii Iyyansa sabaatiin dirmachuu yaadanii Egaan kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenya qophiileen sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Sagantaa keenya roobii dhufuutiin naga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.